dhiiga fedhiidhaan arjoomu jechuun karaa adeemsa fayyaatiin lubbuu baraaruuf jecha yeroo dhiiga arjoomanidha. Bu'aan dhiiga arjoomuu dhiiga kannuun kuni gara tokkoon haadha gargaara, gara tokkoon seelii dhiigaatillee si faana. Haadha da'umsaarraa dhiiga kan inni lubbuu takka akka baraaru. Hawaasni Kombolchaa hundinuu akka itti yaadee kaampeenii boruu gaggeessinu kanarratti akka dhiiga nuuf arjoomu isin gaafanna. Hawaasni magaalaa Kombolchaa martinuu akkam jirtu nagaadha. Nuti yuunivarsiitii Haramayaa irraa dhufnee as piraaktiisiif jirra. Waa'ee hawaasaa tajaajila hawaasaa irratti waan takka takka tajaajiluuf dhufne. Amma waa'ee arjooma dhiigaa irratti haasofna. Arjooma dhiigaa jechuun maal akka ta'ee fi bu'aa isaatii fi osoo dhiigni hin arjoomne dura maal akka barbaachisu haasofna. Arjooma dhiigaa jechuun namni tokko dhiiga fedhiidhaan arjoomuu jechuudha. Dhiiga fedhiidhaan arjoomuu jechuun karaa adeemsa fayyaatiin lubbuu baraaruuf jecha yeroo dhiiga arjoomanidha. Bu'aan dhiiga arjoomuu ta'u takkaffaa bu'aan dhiiga arjoomuu takka fayyaatiin sammuutiif kun jechuun yeroo namni tokko dhiiga arjoomee dhiiga arjoomuun isaa ammoo lubbuu baraaran yeroo argu ni gammada jechaadha. Lammata waa'ee haaromsa dhiiga isaati. Namni tokko yeroo dhiiga arjoomu dhiigni isaa deebi'ee haaromsuu eegala. Kana jechuun dhiiga hoggaa kannite dhiigni namaa seeliin dhiigaa diimaa tahuu kun duuba deebi'ee haaromuu danda'a jechaadha. Kanaaf bu'aan isaa kanneeni osoo fi dhiiga hin arjoomne dura wanteen barbaachisu takkaffaa umriidhaan waggaa 15 hanga 65 tahuu, ulfaatinni qaamaa kiloogiraama 45 ol tahuu, dhiibbaa dhiigaa 180 gad tahuu, dhahannaa palsii daqiiqaa takkatti dhahannaa 100 gad tahuu, tempereecharii qaamaa 37.5 digirii seelsheesii gad tahuu. Kanaaf namoonni waan kana guuttan dhuftanii akka dhiiga nuufis arjoomtanii du'a haadholii ulfaarrattii fi yeroo dahumsaa gargaartan isin gaafanna. Hawaasni keenya hawaasa aanaa Kombolchaa guyyaan har'aa kun guyyaa boruutiif jala bultii guyyaa boruutiif qophii barattoonni yuunivarsiitii shaakallaaf waan as dhufanii jiraniif mulleen ogeeyyii keessa bakka bu'uudhaan tolooltummaa isaan hojjechuu deeman kana nutis wanni kun baay'ee fudhatama waan qabu keessattuu aanaa keenya keessatti hin baramne amma immoo wanni kun faayidaa qabaachuu isaa hawaasaafis haa ta'u abbaa kan nuufis faayidaa waan qabuuf waan kana irratti ibsa kan nu barbaanne. Inni kun maali yoo jennee dhiiga haadhaaf arjoomudha jechuudha. Dhiiga haadhaaf arjoomuun kun hin baramne. Garuu magaalaa tokko tokko keessatti yoo ilaalle namoonni kannaa. Kanaafuu dhiiga kannuun kun gara tokkoon haadha gargaara, gara tokkoon seelii dhiigaatillee si faariyooma jechuudha. Seelii dhiigaa namaa faariyoomsa. Kanaafuu wanni kun waan bu'aa qabeessa waan ta'eef namoota hawaasa keenya barattoonni isin keessa deemanii gaafa isin gaafatan dhiiga kana arjoomuun bu'aa qabaachuu isaa hubattanii akka gargaartaniin isin gaafadha. Maqaan kiyyaa Jaafar Khaliifaa Habiibeeti. Ogeessa buufata fayyaa Malkaa Raafooti. Dursaa dhiiga arjoomuu gaafa jennu maaliif akka arjooman, maaliif akka arjoomu, maaliif barbaachisaa, maaliif ga'insaa, eenyu maaliif akka dalagatu baruun dirqama ta'a. Dhiiga jechuun baatii sadiitti riipilees ta'a. Riipilees gaafa jennu haaroma jechuudha. Riipilees ji'a 3 qofa tura. Ji'a 3 kanarratti ati siif jiraatee namoonni irra guddaan hubannoo waan kanaa hin qaban yeroo. Kanaaf dhiiga tokko kanneen lubbuu takka baraaruun dirqama ta'a. Maaliif hubannaa cimaadhaan sammuutti yaadamu. Gaafanii fi lubbuun takka dhiigatti kannitu siree baagii tokko waan baagii for waan laayif jechaa turre nuti gaafa kanninu kannina. Duulli kun sagantaa kana qabachuun hedduu murteessaadha. Kaampeenii kanarratti hirmaannee dhiiga akka kanninu guutumatti dhiiga kanninee lubbuu takka akka baraaru. Hayyee Sister Tasfaayeen jedhama. Hojjetu buufata Malkaa Raafooti. Kaampeenii Haramayaa Yuunivarsiitiin nu qopheesse kanarratti hawaasni Kombolchaa hundinuu akka itti yaadee kaampeenii boruu gaggeessinu kanarratti akka dhiiga nuuf arjoomu isin gaafanna. Haati dhalaa dhuftuu takka dhiiga dhabuudhaan sababa isiin dhiiga dhabdeen namoota hedduutu balaarra ga'u jira. Haati takka dhiiga dhabdee duute taanaan daa'imman isiitis ni faca'anii abbaan manaatis
Kanaafuu dhiiga kannuu jechuun humaa akka hin taane bartanii dhiigni ni haariyooma baatii sadiitti ni haariyooma ni oomishama. Kanaafuu rakkoo takka illee akka isin irra hin gaggeessine beektanii dhiiga akka nu haarjoomtan kabajaan isin gaafanna.